የምሬን አልጠብቅም እንዴ የኔ ማደግ እኮ ያንቺ ማደግ ነው ቢገባሽ የኔ ማደግ ያንቺ ማደግ ነው የኔ መለወጥ ያንቺ መለወጥ ነው እንዴ ከአንድ ማፀን እኮ ነው የወጣ ነው ከአንድ እናት እኮ ነው የተወለድ ነው ከአንድ እናት ነው የተፈጠር ነው ይሄ ሊሆን አይገባም ነበር እኔን ግን በብር መለወጥሽ በጣም ይደብራል ብር ኃላፊ ጠፊ ነው ነገ ታጫዋለሽ ምናልባት ከዚህ በኋላ አንቺ በኔ ህይወት አያገባሽም በቃ አይመለከትሽም አንቺም እየኖርሽ ያለሽው ህይወት መርጠሽው እንጂ ተመርጦልሽ አይደለም እኔም የመረጥኩትን የመኖር መብት አለኝ ከዚህ በኋላ በኔ ህይወት በኔ ስም ድጋሚ ሚዲያ ላይ እንዳትመጪ አያገባሽም በቃሽ የበጠበጥ 6 hours later ወላይ ዋን ሐዋላን ፉዳ የምትበይታ እሺ ቱስን ፉዳ ነው ለጋሉ ኦሊቱ ጋለ ጀራ ነው ተንተኞ ማሜ ቱቲን ፊቴን ዋተ ኮናሳ ማሜ ኮ ሀሪ ዱንያዳ አኪራዳ ነጁ አትሰከሱ ወሪጋስቲ ዳለ ቢሸሃዳና ደው ወረፉ የወረምና ግማ ባሪክ አንብሬ ኮ እንደሰጥ አንጨ ባበረ ዲሱስ አረበቀሲ ሲፈረዳን kana ga shamaran nuti kabaddu aggefat nana sala makrafoni bitan taklalla ke gadachasen dema danta ke daki yi budatu hay ansa sida mara lamman ke tibu harri dunya da borakira harrama qawal balle sunan de sala de do kuni na janajante video call ina bra qabdi mal ma je jede boch sunan danda du bartida hagate en falmatti hagate mo ke sotim bosi dage sani ግጥም ጎለ መቃበለ ሱነን እንዳ ኮኖ ሲልቲ መቃበለ ሰጀደ ሲልቲ መበለ ሱነን እንዳ ገሩ ቢየለፋት አማፍ መልካው እንዳ ቦር ቀብሪ ከነነቁ ቆባኮቲ አገሰኒ የቸኬኛ ኦጂ ኬኛ ከናን ቀብሪ ደና ያ ኦቦሌሰኮ ዮረ ረቢ ሶዳን ዮ ወነ ከናን ጅራን ጩቡረ ከሴ እንተለ ዱበራ ቁርአን ቀበተኒ አስባተኒ ከከቱ itsalqattu bara alana kaka jammarera nan kaka chisa baka kanaf rabbiin fuldurana makanatina xinneessu ani kijiban dubartii kana maqaa baasan jiru yettanii kaka chuu eegaltu warri dhiira kana booddee dhuftanii maqaa gatiinani warra wal janajjane dubbadhu jedheef akkasin jedhina shamarraniin walumaa galatti maamme siif jedhaan jiru hundumaaf jechuudha atso boleetiko yoo wal janajjanaa turtan hin mormin mal yoo janajjanuu miti dhattee torbe tokko wajjin bulte wanjalaa miti si rabbi gaafata nu maallaqa keessii gaafataa irra malee waa yoo wajjin buluu gaafataan jiru dhageessanii dirqamaa miti dhaqanii wajjin bulanii jennaan maallaqa kenni jedhanii irraa fuuchuun walumaa galatti maammeeqoo hadha mucaa kanaan afaan qabuu dandeessa garuu haqni qallatti maleen jittu dubbadhu haqa sirraas haqa keerraas birri yeroo sii kennitu natii wal jaalattu sii kennite malee hawaalaa miti maame yaadi dubbadhu irraa kafallaa hiriyaa koo dhageesse yoo hawaalaa taatee sirkatti bade aartee yookiin si arrabsitee jennaan akkasiin jedhin wallaahi si warra sirraa kafalu keessaa iyyan kaleessan si beekaa adda si mormuu hin danda'an mubeen mam amma beektaa utuma akka jedhu anaafis immoo suma dhugumaa ol fuuchiraaf jennee tolli gallee turre beektaa rabbiin egaa nu dabarsine irreenya dannoo baase jechuudha. Kanaafuu isin biriina biraa qabdu dhugaadha biriina biraa qabdi. Ani immoo gaafa yoo miidhagtannaan gaafa ji'a torbaffaa guyyaa shanii galennaan akkuma iskirooshii godhee waasaatiin si ergee birrii kee gaafa sadii na gaafadhu siifan kennaa jedhee kaleessatti meera. Har'a yuugaa nama bilbilee maamuu baarikitti himattee anuu gaafa sadii siifan kennaa birrii kee maaf himattannaan ani eegasii mubaarikitti himadhee naan jette. Kun iskirooshii godhee si ergeera waasaappiidhaan. Gaafa guyyaa sadii siifan kennaa jedhe. Argeera maammi beekaan deebisuu dhiise. Akka waan hin rangalee mul'isu. Ani immoo hadda waggaa tokko walakkaa birrii nama akkan birriin badee eegasii ati sin beektaa mubee birrii nama ammoo na birrii kan namaa kafalaan jiran. Okan ammoo na waggaa tokko walakkaa idaan namaa kafalaan jira malee. Maammi dhaggeeffatu. Ani abdiidhaa gadi yookiin kaalidii gaditti sin laalu hiriyaa kooti ati si beeka fageenya garuu dubbiin kun immoo hadda waggaa tokko ji'a torba maqaa birriin badeetiin shamarran boochifamuu qabdu maammi dhugaa walitti himna. Amma mucaan kuni maallaqa si barbaaddi isii kuma tokko qulqulleeffannee akkasirra jiru erga dubbatte gabaabsi. Najuu birrii kuma tokko waasii taateetta
Mube birriin jara birrii kuma tokko hin ga'u. Birriin jara kuma tokko hin ga'u. Kan isin jette guyyaa digdamii tokko qofa teessee mana si dhaga'i. Ji'a tokkotti lakkaa'ama. Ji'a tokkotti lakkaa'ama. Ibsoo banamaan jechuun dandeessu. Yaa rabbii koo. Si dhaga'i. Na dhaga'u. Ishi na dhaga'u kanis. Abaqaan koo si qofaaf hin dhaabatu. Isaafis hin dhaabata nama. Hayi. Gaaffii kootti deebii. Guyyaa 20 teessee guyyaa 15 teessee ji'atti lakkaa'ama. Anatu jedhe kan. Waa'ee biyya namaa nan beeka. Ji'a. Birrii kuma tokko jedhee miti. 800 ta'u 700 ta'u haa nyaatu isaa fayyadu haqqiin kee. Birrii meeqatu afare. Birriin kan koo birrii kuma afuriif 120 tafe akkas ta'e. Kuma afuriif 120 kana maammee sa'aatii 24 gidduutti galchiisa. Ammas Mubaarik dhagee tokkos ta'e majjee kudha lammaffaa keessa gaafa galuudha akka'u. Kana jalaaf illee akkana na godhee akkanaan na baasee akkana na godhee hin jedhin aan haqarraa malee jala jala yookiin waa biraarraa dubbataa hin jiru. Najaat dhiifamaa wajjin hin jarjartaa dubartoonni adaraa rabbii haqa keessan barbaachee dhuftanii yoo fokkisiisu dubartii tokko nan beekaan. Footumti isaanaa bahee Mubaarikiin biratti naafa salphatu malee hambirichan barbaadu ka jettanii dhuftantu jira. Dhaqaatii akkoo keessanitti maasin dhageessanii amma caawachaa keessanii mitiyan. Qulqulluudha jedhee qulqulleessee gaggeessa. Usii dhaggeeffadhu usii dubbataan jira xabaqaa keetti jenne dhuftee natti matte miti namni firdibeetiitti dhaqee yookiin kissii liqaam hidhataa dhiitee kufaattuu namni waa himate callisee dhaggeeffata. Maaliif akkan isin ifadhu gootu shamarran yeroo dhaqan. Himatte kunoo kokkee qabee fide ittiin haasa'an jira hiriyaa kooti naa barreesseera ilaaleera calluman jedhan barreeffama keessaan deebisuun nama himatamaadha dhiifama naa godhaati. Roorii siitii ta'e malee kaleessa boonaa baaleetu na sira taa'u yeroo makiinaa ofu. Tun geggeessaa jiru birrii kun 25 galte. Boona nama kana naa deessi birrii si galeeraan jedhe amma wanaan dhaan kalas ani horii siitii ta'e malee hin haasa'u. Kan kafalaa fi lafa kanaan kafalaa fi hin haasa'u keessaan asirratti kafalama birrii. Maammee koo sa'aatii 24tti kafalchiisaa jirra amanteetta birrii sii kenniif sa'aatii 24 keessatti hadhaa bor keessa. Mubeen ka ammaa of harkaan qabu nama 2,000 ta'e kuma afran kan qabu harkaan maan. Hadha 2,000 galchii fi waasii yoon fudhe maammee hiriyaa kooti. Waasii yoon fudhe nan qaanfachiiftuu gaafa 3 hin kennitaa fi iftaan. Nan kennaaf. Hayyee uummata kiyya mucaa wal beennu wal beekumsaaf otoo hin taane boonaa baalee amma yookiin rishaan mubee nan fudha naman qaanfadhu nan kenna yoo jedhe nan fudha waasii namni yoo amane jechuudha yoo namni as jala jiru amana ta'e yoo namni lakkisi namannu jedhe waa gochuun nan dhowwan. Kanaaf bakkatti 4,000 agalchuuf immoo boona 2,000 hadha galchee fi resiiteetti ergee 2,000 immoo kan agalchuuf birrii 4,000 120 birrii 2,000 maammee amma galchitee fi waraqaa arguu dandeessaa? Wallahi birrii na dhan jiru mubee. Hiisi gaafa 3 galgala ganama iyyuu miti gaafa 3 sa'aatii 24 malee kennamu bare nama. Ijoollee maal jettanii sa'aatii gaafa 3 jechuudha 28 guyyaa 3 siniifan fidaa waraqaa maal jettanii ana siniifida. Hin fudhattu ummata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube yaada kennu danda'ama? Soborii akka dhalluma hidhaa asobuuti. Eetti na waqasa illalla. Birrii tokko gargaarsan godhina. Ana siniin jedhee ta'an gaafatama jecha kanatti. Birrii tokko akkanatti ni gargaarsan goone shamarran haraama birriin keessa. Birriin keessa nama fayyisu kana booddee nama jeessa malee. Yaa sheekii yaa qeesii bor gargaarsaaf gadi ba'uun kee nafu kottuu na gargaari asirra taa'i na gargaari haqa ijoollee deebisiisi. Akkanatti bareeda. Birrii kennaa jechuun akkanatti bareeda. Gargaarsa godhaa jechuun akkanatti bareeda. Birrii tokko baaftanii shamarran mana madaamii gargaarsan godhina. Haga ummanni dhufeenaa waliin dhaabatee haqii keessan baasutti. Isin hin nyaatamnes hin gargaarin. Atis nyaatamtu namni abbaa kanaa siin jedhu hin jiru. Walumaa galatti shamarran biyya Arabaa jedhamtee arrafamaa jirta malee jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jedhamtee arrafamaa jirtu malee keessaa tokko jedhamaa hin jiru yeroo isin arrabsinu. Kan mana xalabaa aduudhaan waliin argine jirti. Aduudhaan waliin argine waggaa 2 kan aduudhaan waliin argine jirti eegamuu guddina jechuudha. Kan madaamiin ergasii ijoolleen jalaa badde akkasiin ijoolleetti eeddu rabbumatu beeka. Feetan na komadha. Kottaa
fidi haqa shamarranii jedha na wajjin falma yeruma waa rakkoon argamte qofa qimamochi mana madami jinni mana madami hin jedhina abbaan barbaade kaleen saatti abuqau abbaan barbaade qiisee adu amma mubarak musammaa kon hadda kufee bor kufee beeku kufataadha sumni tokko nan gargaarina nan tokko gargaarina maaliif warri gargaarsa irratti hirmaatu warri gargaarsisu hundi haddaan feesbuukii irratti waggaa torban addaa kana naasa hattuun baduu didi waggaa sadan addaa kana naasa hattuun baduu didi waggaa haddaa tiktookii irratti kana naasa hattuun baduu didi maanan gargaara sheekoliin maanan gargaara qeesoliin dhiftanii yoon balleessaa jiraadhe immoo kottaa ni balleessite hattuun hatu shamarran biyya arabaa silaa jibbitaniittu jibbamtuudha ashkara dubartiin biyya arabaa keessa jirtu ashkara maqaatti isin qabdu birritti isin qabdu hanyaatamtu jedhaati kottaa natti maa nanniisa yoomma sirrii ta'e kottaa sirriidha eeyyee kafalamuu qaba jedhaa kottaa falma tokkoon kee kana booddee dhaxxee birrii tokko gargaarsatti hin kennin bakka dhageessanii calli jennee jennaanii eegeeraa isaan jirtan ure amma muudiin amma jammarame maali beektu muudiin afaan nama qabachiisa gaafa kennattu sii walii galteetti birrii isiin dhattee wajjin bultee hoo nyaadhu jettee borsaa keessaa inni fudhate gaafataa hin jirrumnu yaa obboleessa koo jettee sabbat arma keessaa baaftee ilaa dirhaamni kun dirhaama 5,000 haadha kootti naa ergi jettee birrii isiin nyaatametti irraa falmaa jirra malee birrii isiin dhattee wajjin bultee kaatee birrii koona nyaatee wajjin bulee jennaan jette irraa dubbataa hin jirrumnu wanni nu hojjetaa jirru waan amantiis faallessuu miti amantii kiristaanaas ta'e amantii islaamaas ta'e birrii isiin dafqasii biyyatti naa galchettee kennatte irraa dubbataa jirra akkamitti gastii galtanii gaafatti kennattu siin mari'atteetti yoo namaan hin mari'anne nyaatamuu qabdi hin jenne malee haraama taanaan irraa dubbachuu dhiise malee sheekolii qeesonii dhiisii waan akkanaan naan dhiise malee an yoon barbaade koo warra sin fuudha jedhee birrii shamarranii gowwomsee irraa nyaate hadda gastii dhufee dhaaddataa jiru kana irraa buchuun hin danda'amu sharmuuxu jedhee jechuudha asirratti suuraa isaa gad deebisee namni kun sharmuuxaadha ijoollee durbaa yaasaa buufatee birrii irraa nyaata jedhee maqaa isaa dhoqqeedhaan dibee marziin dibee jechuudha asirratti tuu akka namni jedhu gochuun hin danda'amu naal abu shaklak ofitti nan kaasinaa warri mana banattanii siyyaa jirtanu isin warra takkaa hojjetatee hin beenne qeensi keessan qeensa ijoollee sooressa Itoophiyaa fakkaatu Itoophiyaa maali qeensa ijoollee biyya arabaa fakkaatu harki keessan qulqulluu akka siinii shamarran cabbooftee sin fuudhettanii ijaazaa baaftanii birri irraa nyaattan sin gaafataa hin jirru gattaa gaafa sin diddanoo wallaahi kanarraas nan dubbadha wala sheekaa wala qeesiin sodaadha abbaa fedhen sodaadhu naal abuuk dubartii yoo dhuftee si wajjin bulte eenyu birriidhaan wajjin bultaati atuu kafaliif dubartiin inni siin baattee jirtu warqiidhaan nati baattee deemaartu immoo zanaadha sittan himaan wasak dhageesse inni ati baattee jirtu muka faayidaan qabna akkana jedheen afaan keessi qabsiisaa jechuudha isinirraan dubbannean wacaa gaafa si waccanii jettanii dhiisuu diddanii sinittan darbaa jechuudha of kabajii taa'e na gargaari ati inni birrii shamarranii jedha jentee nyaatte sitti bu'amaan jiru siin jedhe kottuu na gargaari taaptaa godhi sheer godhi kafalaa warri maqa hawaalaatiin jaatten jedhi harka rukuti lakki yoo jette immoo dubartiin gaafa ijaazaa namaa buute birriin kafalamuufii qaba akkasiin isii dhufa jechuudha wanta ati fidduun jiru akkati bultiin horanne si goonee si gadhiifna dhageesse akkati bultiin horanne goonee si gadhiifna asirratti namni dubartii ijaazaa buufate birrii irraa nyaachuun isaatii birrii kennuufii qaba qoshaasha kee itti arraaggafatte qoshaashaa kee itti urgufatte haadha galataati maal jettee gastiira dhufte na jaallatte wal jaallanne kanas jettu eenyuun ati naala buuk eenyu ati na wajjin haasa'ime eessas jiraadhu eessas gudii kee gadi baasaa diddu ajala deemtee eegarraasi leebaa
dubartii ijaasaa namaa buuti kafalamuu fi qaba. Geesse akkasittan sitti cabsaa jechuudha. Namni sirriitti bu'ee hin jiru, namni sirriitti bu'aaru hin jiru, shaqqaladhaa, inumaayyuu kaleeyyuu keessaa baafadhaa jedhee sin eeyyame. Jaarsaaf jaartiin dhuftanii waliin himatinaa jennee keessaa baane hawaalaa qofarra jirra. Akkasitti hubadhaa galatoomaa yoo sin hubachiise dhiifama nama nagaan mufachiisu lama hattuu fi sharmuuxan malee warra nagaan mufachiisu lama ayyee koppiliin godhaa taaptaabii miiliyoona galchaa. Eeshi nakes amma ana galfata.